Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummata muslimaa fi baga Ramadaan itti isiniin gahe jechaa akkam nagaa qabdu jireenyi keessan maal fakkaata? Isinirraa bannee jirraa baga nuuf jiraattanii kunoo deebinee jirraa warroonni nu gaafattanis galatoomaa akkasuma waan nu balleesse haala qilleensaa fi yeroomaaf bannee garuu ammaaf deebinee jirraa inshaallah yoo rabbi ka jedhu taate waan isin bashannansiisu diraamaa fi fanii adda addaa ramadaana kanaanis wal qabatee jechuudha hin hojjannaa rabbi nu gargaaru akkasuma ammoo warroonni hanga har'aa jechuun YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan nu hordofa wal haa jajjabeessinu wal malee homaa hin qabnu jechuudha. Kanaaf har'a wanni dubbachuuf dhufe jechuudha. Warroota YouTube chaanaalii Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa YouTube chaanaalii banatanii jiranii nu hunduu hin beekne jechuudha. Namni asumaan namni subscribe godhiniif yoo ka jiraattan taate subscribe godhaa jechuu barbaada. Akkasuma ammoo warroonni osoo achirratti nashiidaa kana gabbuustanii YouTube fi Facebook adda addaa irratti hin fe'inaa jedhanii osoo dubbataa jiran jechuudha. Warri gabbuustanii Facebook fi YouTube irratti feetan rabbi sodaadhaa isiniin jedhanii wanni sanii olii hin jiru koppii godhuun hin danda'amu jedhanii dubbatanii jiran waan ta'eef jechuudha. Irraa of tiisaa isiniin jedha. Kanaaf ammoo namoonni tokko tokko YouTube seeneetiin yeroo argu jechuudha. Maqama isaaniitiin banatanii maqama isaan fakkaatuun banatanii akkasuma suuraa isaanii irra kaataniitiin ummata dogongorsiisuuf nashiidaa isaanii achi gabbuusanii YouTube ofii irratti fe'aa jiranii maaliif waanyina achumatti ilaalleetiin like yoo gooneef akkasuma share yoo gooneef maaliif ana akka kiyyatte jechuudha akka islaama tokkootii fi akka ilma oromootti hedduu itti gammadee baay'ee dasna jedhe jechuudha hedduu jaaladheeni ustaaza keenya ammas rabbi umrii haa dheeressu YouTube isaanii guyyaa muraasa keessatti jechuudha gara torbeemoo guyyaa 10tti subscribe isaa gara 30 gara 30 ol dabree jira akka kiyyatti baay'ee dasna jedhe YouTube nama biraatis subscribe godha waliin waanyina oromoo wal malee wan namni nu jajjabeessu hin jiru jechuudha. Kanaaf osoo saba biraa taate osoo saboota biraa taate jechuudha akka itti wal jabeessan hin beekna like walii godhu subscribe walii godhu share walii godhu jechuudha. Kennamootu bakka kanatti xiqqoo hanqina qabna homa kenna waan ta'eef wal haa gargaaru isiniin jedha. Asumaan fanii fi diraamaa waan isinitti tolu waan ramadaana kana wal qabatu jechuudha. Waan isin bashannansiisu isinii qabannee dhufna inshaallah yoo rabbi ka jedhu taate warroonni hanga har'aa YouTube chaanaalii keenya subscribe godhan jechuudha. Subscribe gochuun nu hordofa. Shamex man tube subscribe godha. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u yeroo biraa walitti deebina inshaallah. Galatooma.